Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtanii nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtanii yoona eeddanii egaa ka har'a immoo viidiyoo tokko yaadadha. Egaa viidiyoo miti yaadan qabadheetoo dhufee jechuudha. Egaa yaada kana obsaan dhaggeeffadhaa. Yoo isinitti tolee laayik sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Wantoota asirratti darbuu hordofaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni haga har'aa kabajaa fi jaalalaan nafaana turtan guddaa isaa galatooma isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a waanuma tokko waanuma lafa kanarraa wal qabatee fi boruu keenyaa hoo kan jedhu amma ilmi namaa tokko gaafa sammuun isaa bilchaate ani fuulduratti waan akkanaa tan ta'a. Tarii baradheetan barumsa kiyyaan fiildii akkanaa baradheetan ittiin milkaa. Kun immoo iyyuu qotee tanan qotee bulaa ta'e isaan milkaa. Kun immoo daldalee tanan daldala sanii milkaa jedhee dubbata. Egaa ka har'a waanuma tokkoon qabadheetoo dhufe nus achuma keessatti ramadamna. Garuu guyyaa gaafa tokko dhaabbannee akkuma amantii keenyatitti olii keenya hooyii biyaas namni lafa kanarratti waggaa jiraate waggaa 70 yoo itti dabalate waggaa 80 jiraata. Yoo rabbi umurii dheeresseef waggaa 80 jiraata. Achii ol dadhabbiidha jedha. Ana osoo hin ta'e sagalee waaqayyootu namni umurii waggaa 80 olii dadhabbiidha jedha. Uummata tokko akka namaa itti yaadee bal'isee yaaduu yeroo hin dandeenye irra gaa jechuudha. Sanii ol kan jiru dadhabummaan lafa kanarra deddeebi'a jechuudha. Umurii kana keessatti gaafa nu lafa kanarratti waan hundaa mijeeffannee waan nyaannu waan uffannu yaannu guyyaa gaafa tokko waan bareedaa keessan boqadda ol gaafan galee jennee yaannee beennaa laata. Dhugaa dubbachuu fi namatti quba qabuun osoo hin ta'in ofirratti illee ilaalata jira jechuudha. Nama fakkeenyaaf ofii kiyyaa mana gaarii ijaarradhee jireenya gaarii boqonnaa kan qabu daldalatti seenee daldalaa ta'ee wanta bakka ittiin milkaa'inaa baay'ee wanti yaadu baay'eetu iyyuu jira. Guyyaa gaafa tokko olii kiyyaaf. Namni kamuyyuu amma of gize gaafa laalu ani hoo jedhee ni yaada dheetan yaada jechuudha. Kanaaf yaada kana qabadheetoo dhufe. Yeroo baay'ee waanuma foon keenya dhargina. Dhugaa mee tokkollee immoo waa dubbadhu tokkoon qaba. Ofuma kiyyarraa kaasee jechuudha. Biddeenallee ta'u mana keessa jiru kana keessatti ganama obboroon ka'a. Obboroo ka'ee fuula kiyya dhiqadhee kushiinaa gandaa keessa inuman deema. Waanuma kanan hojjechaa oola gaafa tokko garuu waa'ee hojii isaanii santu na yaaddecha malee boqonnaa olii maalan jedhee itti yaadda'ee itti hibbadhee beeka goongumaa jechuudha. Ofitti illee himaatan jira. Isin oolaata. Mee oliif mootummaa waaqatiif namni hibbatee jira. Warroonni hibbadheen jira hirriba keessallee ka'ee mootummaa waaqayyoo akkamittan dhaala jedhee hibbadhee tan jira. Mee namni jettan dhugaa koomentii jalatti naa beeksisa. Ani garuu yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo kamiyyuu baay'inaan jechuudha 100 keessaa 90% 90 waan lafa kanaati wal qabateedha jechuudha. Yoon % 10 gaafa tokko taa'ee torbee keessatti ji'a keessatti waaqayyoo oliin koo hoo maal fakkaata boruun har'i kiyya akkana jira boruun kiyya hoohoon jedheedha. Kana hoggaan jedhu cubbuutti badee cubbuu bukeessaa jira waan adda addaa jechuu kootii miti. Garuu hiphina mootummaatiif hiphina mootummaa olii mootummaa biyya lafaatii miti ani kanan jechaatoo jiru. Mootummaa olii iddoo gaafa lafa kana laalu jechuudha. Meela iddoo kana olaaltan baay'ee addas nama jedha. Ijatti nama hawwata. Jireenya kana keessa odoon iddoo kana deemee bashannanee jechuu dandeenya. Gaafa nyaata bareedaa arginu iddoo kana osoo anis deemee bashannanee jechuu ni dandeenya. Hin hawwinas Online irratti waggaa laallu namoonni bakka adda addaa deemanii suuraa waggaa kaan viidiyoo waggaa waraaban ayillee osoo akkas ta'ee jenna. Garuu olii hoo garuu eenyumtuu argeellee dhufuu baatu. Hawwiin olii boqonnaan olii iddoo gaarii teechoo bareedaa bakka namatti tolu rabbiin gaafa ati waan gaarii hojjette akka namaa qopheessu beekamaadha. Kun ana osoo hin ta'in kan barreeffame macaafa qulqulluu dubbata waan ta'eef jechuudha. Garuu isa san dhaaluudha jechuudha. Meeqa keenya tiphachaa jira. Ani garuu karaa kootiin goonguma akkuma dura isiniin jedhee 100 keessaa % 90 hawwuma biyya lafaa kanaadha. Waanuma biyya lafaa kana manan ijaaraa
kutaa akkanaatiin ijaaraa asiin diizaayiniitti tolchaa mana keessatti waan akkanaan galchaa kanaadhaan alatti olitti biddeen koo oliitan tolfadha jedhee parasantii 10 bichaa yaada jechuudha. Dhugaa mee olii waan jiraadhi lafa kana barii waggaa 70 yoo akkam baay'ate 80 isaa dadhabbuudhaan bakka lama ta'aa ka'aa bobba'uudhaafuyyuu fiigdee hin dandeessu ka jiraachaa jireenya dadhabbinaa keessa jiraannu san garuu oloo jaarradhaa hanga jaarratitti achuma jiraanna bakka biraa bakki dhabuun tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Isa zalaalamii yookaan guutuu amma addunyaa dhumaatitti irra jiraachuuf murtaa'ee jiru kanaaf mee hagamii keenya tiphateetoo jira. Hagamii keenyatti itti cinqamee jira. Tariitii akka amantaa keetitti kuftee kadhachuu dandeessaa. Erga sagadee bakka ani qulqulluudha jechuu dandeessaa. Erga macaafa dubbisee ani qulqulluudha jechuu dandeessaa. Erga faalfadhee ani qulqulluudha jechuu dandeessaa. Isa sanii miti. Isa sanii miti ilma waaqaatiin kan walitti nama dhiyeessu jechuudha ilma namaa. Wantoonni baay'een amma fakkeenyaa fi macaafuma qulqulluu keessatti hoggaa fudhanne Yesuus Kiristoos hoggaa fannifamu wanbadeewwan yookaan immoo shiftaa lama jidduutti fannifamedha. Isaan cubbuu warra hojjetanii warra dhiigammachaanii warra harki isaanii xurii qabu jidduutti fannifame. Yoggaa fannifamu garuu isa keessaa inni cubbuudhaan bukeeffame tokko akka isa wajjin mootummaa Waaqayyoo yeroo sanitti galu itti meechuudha. Maaliif yeruma sanitti amanee maaliifan kana isin jechuu danda'a yeroo baay'ee maal waliin jenna nuti ani soo ta'e jechuudha. Ishiirraa kana dheeknee bar isarraa kana dheeknee bar akkamitti kana dubbata jenna nuti yeroo baay'ee jechuudha. Inni sun bar oduma nuyi kan kaleessa cubbumaan akka ta'e adda baafannee beeknu sun osoo mootummaa Waaqaan galiin inni kaleessa cubbamaadha jennee qubatti galle itti qabne sun daqiiqaa tokko keessatti fayyuu danda'a. Cubbuusaa daqiiqaa tokko keessatti ofirraa dhiqatee mootummaa Waaqaatti galuu danda'a. Kanaafuyyuu anis atis cubbuu hin qabu mana ijaarrachuun qarshii qabaachuun qabeenya irratti qabaachuun rabbi si eebbise taanaan cubbuu hin qabu. Garuu mee isa olii kanaaf meeqa keenyatu dhiphateetoo jira. Meeqa keenyatuyyuu mee hawweetoo jira. Aguma lafa kanarratti wayyoo iddoo kana deeme jennee hawwinu isa olii hoo wayyoo iddoon kun oliif odoo naaf ta'e jennee mee hawwinee beekna. Dhugaamee warri hawwitanii beektan koomentii jalatti naa barreessa. Ani garuu guyyaa gaafa takkaa jechuudha. Guyyaa gaafa takkaa wayyoo isa olii kun barakkatti bareeda jedhanii isa kana odoon dhaalee jedhee hibbadhee hin beeku. Garuu nan jedha hibbadhee hin beeku. 99 waanuma lafa kanaatiif hibbadhaa jechuudha walumaa galatti. Kuni maaliin dadhabbina kootiif ibsa. Anamma yeroo baay'ee jabina koon dubbadhu dadhabbina kootirraa hin dubbadha. Maaliif gaafa dadhabbina kootitti mee jabaachatan deema dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani yeroo baay'ee keessa kootitti indoom qabadheen bahu. Yeroo baay'ee ani maalan jedhaan keessa kootitti ati dadhabbina kana qabdaa bariin jedhaan. Gaafa dadhabbina san keessa kootitti mee dhugaa dubbachuuf jabaan ta'a jechuudha. Dadhabbina keessan kuteen keessa darba. Wantoota baay'ee ofii kootii ofitti mee kutee keessa akka tushaa yookaan akka funyoo kukkutanii kanatti kukkutee wanti keessa darbe danuutu jira jechuudha. Kanaafuyyuu mee anillee har'a waa baay'ee yaadadhe jechuudha. Ofitti himaa oduma viidiyoo kana waraabuu hedduuyyuu ofitti himaa kanan ati bar dadhabbii kana qabda. 90% koo hawwii qabda bar biyyuma lafaa kanarratti waan akkanaatan godhadha waan akkanaatan godha jetteetu jireenya biyya lafaa kanarratti kaayyeeffatte malee isa oliitii bar hin hiphanne ati mootummaa oliitii bar hin hiphanne jedhee keessa kootitti hime dadhabbina kana amma ani cufee jira jechuudha. Walumaa galatti yoon amma dubbadhu kan 100 cufee jira isa oliitiin hawwa jechuudha. Yoon kana jedhu lafarratti akkuma dura dubbadhe nun barbaachisu miti. Rabbi iyyuu waan ati sammuu ilma namaa qaama guutuu godheesi uume lafa kanarratti waan si barbaachisu hundaayyuu akka ati itti jiraattuuf dabarsee sii kenne malee akka ati lafa kanarratti joortu yookaan dhamaatuuf miti. Qaama guutuu sii kennee jira ittiin jiraachuun hojjechuun nyaachuun uffachuun mana ijaarrachuun cubbuu tokko hin qabu. 100dha jechuudha. Garuu mootummaa oliitii meeqa keenya dhiphachaa jira kan jedhu kan anillee ofitti beetan jira.
isinis mee erga sagalee kana dhageessanii yookaan immoo viidiyoo kana erga daawwattaniin booda mee meeqa keessantuyyuu isa oliitiin hiphachaatu jira. Kun akka gaafititti illeedha jechuudha. Ani garuu amma qaawwatti tana duuchee jira jechuudha. Walumaa galatti sa'aatii kanarra bakka akka nama tokko qaama guutuu godhee na uumee jira. Nan hojjedhaa waan na barbaachisutti nan bulaa. Garuu hawwiin koo dhibbumaan dhibbatti isa oliitirran godhadha jedhee tana murteessee jira sa'aatii kanarraa jechuudha. Isinoo laata. Egaa kaa viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffattan taanan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Dogongora soo qabaate ayyaantu sirrii miti. Ati duraayyuu haga har'aa dirasii akkamitti persentii 90 guutuu hawwuma biyya lafaa kanarra godhatte jechuu dandeessan. Isa sanillee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Na beeksisaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa hordoftoota koo dhugaa ani yeroon ofittuma akkuma dura dubbadhe gaafan waa tokko qabadheetu dhufu ofii kootitti mee ittiin jijjiiramee jira bakka. Kanaan durallee wantoota baay'ee ofii kooti ofitti mee bakka akka waan tokkotti ittiin jijjiirame waan ta'eefidha. Galatooma haga viidiyoo biraatti walitti